Shamara cimtuuf shamara ogeettii ta'uu yoo barbaadde na dhaggeeffadhu. Shamara cimtuu shamara ogeettii ta'uudhaaf wantoonni si barbaachisanii dursa irratti jaalala osoo hin eegallee waan tokkotti uduun seenne jechuudha. Yeroo ofii keetiif filachuu qabda. Of kunuunsuu qabda jechuudha. Maaliifini konfidensii mataa keetii gaafa ati qabaattu wanta ati hin barbaanne gaafa namni tokko akka gootu si dirqamsiisu no jechuuti qabda jechuudha. Maaliifini wanta ati itti namanne tokko gochuuti hin qabdu jechuudha. Gaafa konfidensii mataa keetii hin qabaanne gaafa ofitti namanne jarjartirri gaafa jaalala keessaa aseentu jechuudha. Irri tokko wanta ati hin jaalanne wanta ati itti namanne tokko gaafa si gaafatu toleeti jetta jechuudha. Maaliifini ofitti amanamummaa mataa keetii gaafa ati hin uummanne namni tokko akka barbaadetti jireenya keetti fayyadamee jireenya kee keessaatii ba'uutii danda'a jechuudha. Gaafa san kan miidhamu eenyudha? Suma mataa keetii jechuudha. Kan taa'ee ba'u eenyudha? Suma jechuudha. Kanaaf wanti kun akkas hin mudannee fi har'a jechuudha teessee eessa akka jirtuu fi eessa akka deemuu qabdu bakka ga'uutii qabdu teessee xiinxaltee jireenya kee isa boruuf jireenya gaarii jiraachuu fi har'a of bartee jechuudha. Yeroo kee ofirratti aarsaa gootee of jaalattee jireenya kee gaggeeffachuu qabda jechuudha. Kanaafi shamara cimtuu shamara konfidensii qabdu gaafa taate jireenya kee haala bareedaa fi haala dinqiidhaan of jiraachisuu dandeessa. Waan dhaggeeffatteef galatoomna.